السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jirtu baga jiraatanii arra geessan akkam fayyada naguma qabdu baga jiraatanii arra geessan isiniin jecha arraan tana aappii ajaa'ibaa tokko qabannee dhufnee jirra. aappii qur'aanaadha jechuudha. aappii haalaan miidhagaa ta'e jechuudha. kan namni qur'aana haffazu hundi jechuudha irraa fayyadamuudha qabu. kan namni qur'aana haffazu hundi jechuudha malee duuba maaliif sii dhaggeeffata aappiin kun sii dhaggeeffateeti jechuudha. bakka ati dogoggorteetti siin dabarsu akkami akka qur'aana sirreeffatte hunda sitti agarsiisaa jechuudha. akka ati qur'aana hin sirreeffannee fi sirreeffatte sitti himaa jechuudha. aappiin tunoo kami isa kamiiti kami nuu nagarre yoo ka jettan yoo taate amma na jala deema isiniin agarsiisaa. asuma fagoo miti pilaastor keessan Playstore namuutu ni qaba. Playstore irra tuqattan. Playstore irra hoggaa tuqattan kunoo laal gubbaa tanatti yoo search godhadhee waan hin qabuuf tartiil jettanii barreeffatanii jechuudha. gubbaa tanatti tartiil jettanii hoggaa barreeffattan san booda search gootan haala kanaan kunoo isinii fidaa jechuudha. haala kanaan hoggoon isinii fidee kunoo laal kagadii kanaa jechuudha. tartiil kunoo irra xiyya mallattoo xiyyaa jala deemaadha. ka xiyya qabu kanaa jechuudha. kanaafuu bakka tanarratti install godhatanii isinii okay jettanii gadi seentanii jechuudha. okay jettanii hoggaa gadi seentan kunoo amma naa banaa jira. isin obsaan anuma jala deema. aappiin kun baay'ee ajaa'iba baay'ee dinqisiifatamoodha. kunoo haaluma kanaan asii laanguweejii barbaadanii itti jijjiirratanii jala kanatti jechuudha. get started baga jetturratti kiliir gadi gootan jechuudha. asirratti kiliir gadi gootanii jechuudha. hoggaa isin kiliir gadi gootan kabajamoo fi jalatamtoota keenya haala kanaan isinii fida jechuudha. amma qur'aana kana qara'ii darbinaan jedhee jira. amma waraabiiti cheek godhi dabarfadhu naan jedhe. kunoo laa mallattoo asitti kontiinuu bakka jettu kana bobeessuudhaaf kunoo asirra tuqattee qara'uudha qabdaa jechuudha. qur'aana kana inni sii fide kana qaraatee dabartaa jechuudha. kunoo asirra yeroo tokko inni tuqaddaa. hoggaa isin tuqattan kunoo laasii bakka tana kana sadeen irraa tokkoffaarra tuqattanii kunoo amma qara'iinaan jechaa jira. kunoo qara'iinaan jechaa jira waan ta'eef ammaan taaniin qara'a. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. kunoo na dabarsee jira jechuudha. na dabarsee jira amma kunoo naa banee jira. asirran tuqadha jechuudha. kunoo isaan qara'e kanoon agarsiisaa jira. isa kana jechuudha akka barbaadeetti diimaa eenyurra oofuudhaa fi sagalee biraatti jijjiirtanii dhaggeeffachuuf asitti isinii fide jechuudha. sagalee keessan ammaa sagalee biraatti jijjiirtanii dhaggeeffachuudha. kunoomaatti miti amma bakka ijoo isin agarsiisa. kontiiniyuu irra tuqattan. kontiiniyuu kanarra hoggaa tuqattan aywa kunoo kontiiniyuu ammallee ni gootan. haala kanaan iimeela itti galchisiniin jedha. iimeela googilii yoo ammallee duuba kontinuu waayit aappilii warra iphone jechuudha. warra kun immoo ammallee duuba kontinuu googilitti naquu qabaa jechuudha. obsa qabaadha. haala kanaan jechuudha. iimeelii keessan yoo iimeela tokko qofa qabaattan tokkuma isinii fida. yoo immoo lama sadii qabaattan tokkuma filattanii fi tokkuma filattanii irra tuqattan jechuudha. ni eeggattan gaa. hoggaa isinirra tuqattan kunoo haala kanaan isinii fidaa jechuudha. kabajamtoota keenya kunoo la'aallow bakka jettu kanarra tuqattaniitu mallattoo isii kana immoo irraa balleessitanii jechuudha. hoggaa irraa balleessan kunoo quraana isinii fidee jira jechuudha. haala kamiin qaraataadha kun kana moo fuula kana barbaaddaadha. an fuuluma karraa itti godhee jiru kanaan filadha. hoggaa filattan jechuudha. kunoo jala kanatti jechuudha xiqqoo jala kanatti laal eenyu isinii fide show tajwiid kiloorsii
akka eenyuun irra deemu yeroo qaraatan bifa bifaan bakka maddeefaatti akka diimessee fidu yoo barbaadan kana clear gootanii bantanii jechuudha. Hoggaa banattan haala kanaan banattaniiti isii kana bobeessitaniiti jechuudha. Gara fuulduraa deemtanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha isinii fida hoggaa isin bakka sana tuqattan haala kanaa isinii fida. Ammaan tana jechuudha Qur'aanuu fidee jira. Qur'aana kana haffazna dura jechuudha. Qur'aana kana qabachuu qabna. Warri haafizootaa jechuudha Qur'aana suuraa haffazuu dhaggeeffatamuu fi barbaadan achirra tuqatanii jechuudha. Gubbaa tana tuqatanii Qur'aana suuraa jechuudha. Mee suuraa tokko haa filadhu aniin kun suuruma tokko mee gama gadiirraa akka yeroo isinitti hin gubneef mee gama gadiirraa suuraama tokko filadhu. Suuraa baay'ee gabaabaa ta'e tokko mee suuraama duhaa kana mee isin filadha. Kunoo jechuudha. Ammaan tana kana qarayeetiin affazaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma hoggaanni jiru kana akkasitti ilaalee qarayee affazee ka'ee hoggaan affazee ka'ee kam godha mallattoo viyuu kanarra tuqanna jechuudha. Viyuu jalaa kanarra tuqanna. Hoggaa viyuu jalaa kanarra tuqannee irraa badaa jechuudha. Kun irraa bada waan ta'eef egaa irraa badee bakka too waraabbii kanarra tuqannee amma qara'uu eegallaa jechuudha. Akkati sirrii qaraaneef sirrii hin qaraane nutti hima. Yoo nuti sirrii hin qaraane nuuf hin fidu. Mee jedhee alaalu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Amma osoo nuti sirreessuu baanne nuuf hin sirreessu nuuf hin jedhu jechuudha. Mee suuraa itti aanu kun suuraan kun suuratu sharhiidha jechuudha. Suuratu sharhiidha. Mee waan biraa qara'ume bakka suuratu sharhii kana waa biraa qara'u. Iqra'a bismi rabbika allazii khalaqa hin fidu jechuudha jala kanatti. Fidaan jiru. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil infidu didee jira jechuudha. Silaa maalirree alam bakka jettu kana naa fidee jira jechuudha. Mee sirreessee jedha. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب. Ammaan tana naqabee jira gartaniittu faizaa faragta faragabeen jedhe
ni dhaabbate فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب haala kana asitti dabarsaa deemaa jechuudha wattiini yoo barbaade akkasitti itti fuftaa jechuudha akkasitti hafazaa deemtaa jechuudha kanaafuu jechuudha aappiin kun aappii baay'ee bareedaadha kanaafuu jechuudha hogguu qaraatanii kaatan haaluma kanaan kiliyoo gootanii bakka toonyurra godhatanii kabira hafazachuu dandeessanii hafaztanii ammas deebitanii dhaggeeffachuu dandeessanii aappiin kun baay'ee miidhagaa fi jaalatamaadha buufadhaati irraa fayyadamaa ofiif isin qaraasisaa jechuudha ofiif isin barsiisaa isiniif dhaggeeffata namarraa akka duroomtan isin godha waan ta'eef itti fayyadamaadha bira hin dabrina isiniin jenna kanaaf haga xumura qophii keenyaatti waan nu waliin turtanii fi guddaa baay'ee isaanuuf galatoomaa isiniin jenna mana kana moo maatii godhadha mana kana maatii godhadhaati subscribe like yoo isinitti tole hiriyoottan keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna nu biraa dhaabbadha nu cinaa dhaabbadha ammas waan babbareedaa waan miidhagaa haga qabannee walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna salaamullahi alaykum